anoo kan na dhibe tokko jechuudha. Dhugaa waanumti bakka waan gaariin dhaga'u gurri keenya yeroo kanatti jechuudha. Akkamitti namni tokko haadhoosaa ajjeesamame haadhoosaa keessaayyuu haadhoo dhiiraa. Haadhoo dhiiraa jechuun obboleessa dhiiraa jechuun utubaa manaati. Obboleessa dhiiraa jechuun hirkoo dubartootaati jechuudha. Unu warra dubartoota ta'eef hirkoo keenya gaachana keenya. Obboleessi dhiiraa unuuf ulfina dubartiiti jechuudha. Akkamitti namni tokko keessumaa haadhoo tiruu ufii jechuudha. Tiruu ufii wajjin boraafatanii ba'an tiruu tokko boraafatanii ba'an haadhoo ufiitti akkamitti aggataniitiin ajjeesu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama saalfachiisa jechuudha. Waaqayyo araara nuuf haa buusu. Asumaan jechuudha naaf goshaasiniin jechuun barbaada. Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyo lafaaf bakka jirtan gola mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Obboloota amantii biraa taatanis nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa har'a na of goshaa asumaan qufaan na qabeetiin jira jechuudha. Yoon isin irratti bakka akkasii hin qoqqofa'e yoo isin immoo haxifadhee na of goshaa isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansee jechuudha guyyaa har'aa dhugaa dubbachuuf wanta nama qaanfachiisu wanta nama saalfachiisudha. Barichi dhumaa barasa dhumaa jechuudha. Barichi dhumaa obboleessi obboleessa irratti haati ilmoo irratti biyya irratti mootummaa irratti ka'anii jedhanii jechuudha. Wantoota dudubbatame keessaa raawwatamaa jira jechuudha. Irra caalaansaa wantoonni dubbataman keessaa irra caalaasaa argaa jirra jechuudha. Egaa akkuma amma odeeffannoo BBCtiin darbirratti jechuudha. Obboloonni dubaraa naannoo Arsii keessatti jechuudha. Obboloonni dubaraa 2 ta'anii obboleessa isaanii dhiiraa akka bofaatti mataa rurrukutanii ajjeesanii jechuudha. Sanuu obboleessa dhiiraa. Obboleessa dhiiraa jechuun dhugaa dubbachuuf nu dubartootaaf obboleessi dhiiraa qaaliidha. Dubartiin tokko obboleessa dhiiraa qabdi gaafa jedhamu ulfina hagamii akka qabaattu. Dubartiin ulfina qabdi. Haa ta'uyyuu malee dubartiin tokko obboleessa dhiiraa gaafa qabdi jedhani hin sodaatamti duubaan jechuudha. Hin sodaatamti. Abbaan ilmaa haati ilmaa tokko ilma qabdi gaafa abaluu ilma qaba. Abaluu ilma qabdi. Abaluu obboleessa dhiiraa qabdi. Obboloonni dhiiraa ishee bira jiru. Obboloota dhiiraa qabdi gaafa jedhamu hunda dubartoota kabajaa akkamii akka qabnu jiru. Obboleessa dhiiraa jechuun dubara ta'ii hagam baay'eedhu dhala. Dubara 50 ta'ii aladhu. Obbolaa ta'ii jechuudha. Gaafa dhiira 2 ta'e of biraa qabaatte nu dubartoota 50 miti. Dhiira 2 ta'e of biraa qabaatte jennaan dubartiin kabaja guddaa qabdi jechuudha. Mana dhiirri jiru baalageen hin lixu. Mana dhiirri jiru kabajaatu jira jechuudha. Obboleessi dhiiraa, obboleessi keenyi dhiiraa, obboleessi kee dhiiraa jechuudha. Yoo si loleeyyuu, yoo si reebeeyyuu, yoo si arrabseeyyuu obboleessa keeti waan ta'eef si reebuunsa, si arrabsuunsa, si ceepha'uunsa waan gaariif si godha jechuudha. Maaliif jennaan gaafa obboleessi kee si lolu waa malee si lolu. Akka ati hin baalaganneef si lola obboleessi kee. Akka ati durriyyee hin taaneef si lola obboleessi kee. Akka ati daandii hin taane irra deemneef si lola obboleessi kee. Akka ati immoo foon si dagee diqaalaa manatti hin fidneef si lola obboleessi kee. Gaafa obboleessi kee si lolu maaf na lola obboleessi kiyya jettee hin dallaniin. Obboleessi hangafaa, obboleessi eegoos haa ta'u yeroo nama lolu jechuudha. Dhugaa rabbiiti nama gammachiisa. Nutti hin fakkaatu malee. Example fakkeenyaaf jechuudha. Dhugaa yeroo ijoollummaa koo ta'etti jechuudha. Midhaan binneetu gabaa tokkorraa midhaan binnee gara gabaa tokkotti dabarsina jechuudha. Mana hin teenyu jechuudha. Walumaa galatti hin baranna hin naganna jechuudha. Otuma akkas goonuu egaa
yeroo gabaatti olii gadi deddeeman jirami yeroo deddeemtu namaan wal agarta jechuudha. Gaafa namaan wal agartu gaa isuma beekamu nama wajjin taphattaa nama faana dhaabattee yeroo odeessitu gaafa obboleessi keenya dhiiraa gabaa dhufe obboleessi koo har'a gabaa dhufeera waan ta'eef asitti nakuti siin dubbisu jenna turre. Dhugaa dubbachuuf siniin jedha. Asitti nakuti malee har'a nan dubbisiin. Har'a ati na dubbisnaan galee du'uu kiyyaa. Na ajjeesu obboloonni koo na ajjeesuun jedhan ture. Ani ofii kootiin mataa kurraan kaaseen jechuudha. Nan sodaadha jechuudha. Dhiirri immoo kabajaa qaba. Dhiirri haa xinnaatus haa guddatus kabajaa qaba. Nuti kabajaan keenya immoo eenyurratti obboleessa keenya irratti jechuudha. Obboleessa keenya dhoofnee ajjeesuu otoo hin taane obboleessa keenyaaf kabaja laachuu qabna. Obboleessi keenya abbaa keenyatti aanee kabajaa kan qabu obboleessa keenyaa jechuudha. Hiriyaa gadheen waa sin gootu. Hiriyaa gadheen sin daffartu. Dhiirri ganda sin daffaru yoo ati obboleessa qabaatte, yoo ati obboleessa dhiiraa qabaatte jechuudha. Kanaaf obboleessa dhiiraa qabnu ofirraa ajjeesuu otoo hin taane obboleessa dhiiraa qabnu kunuunfannee guddifachuu qabna jechuudha. Hatta isa wajjin alanne haa turu, isa wajjin alanne akka bofaa mataa rukunnee ajjeesuu haa turuuti jechuudha. Gochaa suukkanneessaa, gochaa badaa, barumsa dhalootaaf gufuu dhalootaa ta'e kana haa turuuti. Obbolaa abbaa ofiitiillee gaafa nu duukaa deeman ulfina kabajaa hedduu qabna jechuudha. Har'a obboleessi ishee bira jira waan ta'eef har'a waan goonu jiru. Namni tokko immoo badii tokko sirratti yaaduuf gaafa ka'u jechuudha. Isaan ikkoo ilma qabu jedhan. Mana dhiirri jiru baalageen hin lixxu jechuudha. Abaluun ilma qabaa yoo jedhan baalageen manicha sana hin lixxu jechuudha. Hagam yoo baay'attetti gaafa dhiirri lama mana jiru, dhiirri tokko mana jiru kabajaa akkamiitu mana jira jechuudha. Garuu hin dallanne baay'een keenya yeroo fakkeenya obboloonni keenyi maaf barfatti gabaanuun jedhan jechuudha. Nan dallanan ture ani. Maaliif waan naan galleef jechuudha. Naan galle waan ta'eef. Otoo naa galeera ta'ee sila maaliif an dallana? Obboleessi kiyya maaliif akka ani gabaa barfa'u natti ka'a? Obboleessi kiyya akka ani abbaa fi faana dhaabbadhee odeessu maaliif natti ka'a? Obboleessi kiyya akka ani hin baalaganne maaliif natti ka'e? Maali aduubni kun je'eetiin duuba sana yaadee ilaaluun qaban ture sila. Har'a naa gala anaafiyyuu jechuudha. Anumaafiyyuu otoo silaatii obbolaa dhiiraan qabaanne yeroo kofallu, yeroo baanu, yeroo gallu dubartiin deemsa karaa dheeraa deemne naganna jechuudha. Yeroo deemsa karaa dheeraa deemne nagannu sana nama waliin walitti dhufeenya yookiin immoo rileeshinii namaa qabna jechuudha. Rileeshinii namaa qabna yeroo kana jechuudha. Gaafa obboloonni keenya immoo nu ceephaa ammaaf gabaa barfatti jedhanii nu reebanii akka ittiin aaruun ture. Nan aaran ture jechuudha. Aareen akka abbaan kiyya immoo obboleessa kiyya reebuu faanan taasisa jechuudha. Kuni maalidhaa? Dogoggora ani qabudha jechuudha. Otoo gaafas obboleessi kiyya ati maaf as dhaabatta? Ati eenyu bira ooltaarra? Ati eenyuun dubbiste har'a? Otoo hin je'u ta'ee obboleessi hangafa isaa ta'u. Eegoon har'a iddoo kana hin jirru jechuudha. Har'a iddoon taanetti hafna jechuudha. Nuti dubartoonni wanta xiqqishuu irratti dagamna. Wantuma bilillicii, wantuma namatti fakkaatu, wantuma deemsa si geessisu, wantuma iddoo gaarii nama geessisu nutti fakkaate abaabbalii xiqqishuu tokkootiin iddoon taanetti hafna jechuudha. Barumsaan iddoon geenyu, hojii'aanis iddoon geenyu, otoo hin gahiin yookiin manatti diqaalaa fiduudha yookiin iddoon taanetillee heerumanii maatii ufiitillee ba'aa kan nama godhu, kan ba'aa nama taasisu, deebisee iddoon taanetti kan nama hambisu ilaalcha nuti qabnurraan kaasee ta'e jechuudha. Hanimmoo har'ammoo
nu eegee waaqayyo wajjiniin immoo kan nu eegee gaachana nu ta'ee nu jabeessee nutti ka'ee har'aan nu ga'e immoo obboloota keenya dhiiraati akka kiyyatti. Isin hin beeku akka keessan malee akka kootti akka yaada kootti obboloonni koo dhiiraa iddoo gaarii nageessisaniiru jechuudha dhugaa dubbachuuf. Silaa otoo nuti akka yaada kiyyatti otoo ijoollummaatiin heerumee otoo ijoollummaatiin dahee otoo iddoo barbaade haqee taphadhee amma ijoollota warra obbolaa dhiiraa hin qabne dubartoota yeroo sana nan hawwa jechuudha. Siin immoo eenyuun sitti ka'ayyuu barfattee galteen jedhu. Nuti garuu gaafa daqiiqaan darbite saayitiin wanta takka darbe jennaan isuma hojjechaa oolle jechuudha. Otoo wanta akka hin go'iin nagadaama oolle gaafa galle gaafa midhaan nu gurguramuu dide gaafa nutti barfate barrii irratti nu eegu jechuudha. Inni reebu isa isaan nu reeban hin aarra jechuudha. Garuu nu reebuu isaaniiti kan har'a nu geessise. Kanaaf obboleessa dhiiraa akkasittiin obboleessa dhiiraa ayidoonnoo akkamitti akka yaadan obboleessa ofii ajjeesuun baay'ee nama saalfachiisa. Aloonni duuba keenya irra dhufanu maal nurraa baratu? Erga obboleettiin obboleessa ajjeesti ta'ee mee maal dhufa mana namni? Kana booda kun namni waliin amanu. Mee nuti immoo akkamittiin halagaatti heerumnee wajjin jiraanname mee dhugaa? Halagichi sun immoo akkam nu go'a jennee sodaanna nuti. Halagaan immoo mee akkamiin nu fuudha? Silaa nuyi dubartoonnoo haadhoo keenyaafoo hin hillu haadhoo keenyoo ajjeefna. Mee isa halagaan nu fuudhe sana immoo gaafa inni badii tokko nurratti raawwate akkam goona? Aloonni booda irraa ufoo maal nurraa barata? Kun immoo gara jabina nutti fidaa deema jechuudha. Aloota balleessaa deema jechuudha. Aloota abaarsaa nu gochaa deema jechuudha. Dhugaa wantoota amma biyya lafaa kanarratti argan kana yeroo laalan sodaalee gurguddaa natti dhaga'ama jechuudha. Anaan akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf baay'ee na sodaachisa. Baay'ee na qaanfachiisa jechuudha. Dhugaa nama qaanfachiisa. Nama sodaachisa jechuudha. Inna amma obboloonni kun jechuudha obboleessa isaanii ajjeesanii hidhaa waggaa 18 taa'anii daabboo nyaatu. Maaloodha mootummaan keenya akkuma mootummaa kaanii qimiti yoo go'e dhugaa waan akkasii irratti hidhaa namaa laachuun dhugaa rabbiiti. Ani sirii mataa isaatiin yakka anja jechuudha. Yakka maal jechuudhaan akkamittiin obboleettiin obboleessa ajjeefteetiin deebitee waggaa 18 hidhamti. Waggaa 18 booddee galteen teessiga. Galteen nyaatti inni du'eera waan ta'e. Dhugaa rabbiiti baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kuni mirga dhala namaa dhiibamee baqa namni kamillee mirga dhabeera akka barbaade wal ajjeesa. Baqa wanti tokko saalfiin dhibee jira jechuudha. Biyya keenya keessa badii akka kanaatu jira jechuudha. Biyya keenya bichaas miti. Biyya kaanitti immoo akkasuma isuma nuti biyya keenyatti kabajaa'amne biyya ormaattis akkasuma kabajaa'amne jechuudha. Inni biraan jechuudha. Obboleettiin Beeruut keessatti haati ijoollee lama Beeruut keessatti balaa makiinaatiin ajjeefamtee duute jechuudha. Ji'a lamaan dura jechuudha. Ji'a lamaan dura makiinaatiin rukutee ajjeese namichi ishee ajjeese sun immoo qabamee to'annoo jala oolee jechuudha. Erga to'annoo jala oolee waadaa galee mana hidhaa keessaatii jechuudha. Reeffa ishii nan galcha kaasaa nan kaffala je'eetiin ba'e jechuudha mana hidhaa keessa. Ji'a lama guutuu maatiin ishii yoom reeffi mucaa keenya nuu ufa jedhanii eeggatu. Ijoolleen ishii yoom reeffa haadha keenyaa agarra. Jiraashee ho'amne reeffa ishee immoo akkamiin argina jedhanii roora'u yookiin immoo hawwu jechuudha. Hamma kana hundumaatiin imbaasiin gaafa gadi gatee baasee namichi bahee ka'eetu har'a immoo deebisee maal jedhaa? Ani bakka isheen makiinaatiin rukutamtee duutettan ol ishee qabuu deeme malee ana miti kan rukutee ajjeese. Argitanii? Silaa otoo
nama nuufalmuu qabaanne han abbaan gaafa cabse ollaan gatii cabsa jedhan. Silaa unuu achuma biyya keenyattuu nutu waliif hin falminu biyya ormaatti eenyu namaa falmu. Namni takka namaa falmu takka illee hin jiru. Namichi kun hidhaasaa irraa ba'ee waa birrii qabu warruma sanaaf otoo shaayiitti bite kalaas. Birrii kenneefi ba'e bakka. Isheenoo har'a 250 gaafata reeffa gashuuf. Mee har'a reeffa kana kadhatanii kaffalme maatiin ishee reeffa mucaa isaanii arguu barbaadu. Ijoolleen ishee reeffa haadha isaanii arguu barbaadu. 250 otoo ta'eeti reeffa gashuu miti. Otoo nuti ijoolleen isaanii harka keenya irratti waa ta'anii. Otoo maatiin isaanii harka keenya irratti waa ta'anii reeffa isaanii galchuu miti. Lubbuu keenya galchan. Birriitiin lubbuu keenya galchan. Otoo birrii laanneetu lubbuu keenya galchan. Hin barbaadan jechuudha. Birrii aanu. Hankeenyi garuu reeffa keenya galchuudhaafuu galagalini nuun dhalaalan jechuudha. Maaliif imbaasiin gadi gateera jechuudha. Imbaasiin dhimma hin qabu bakka. Akkamitti namni tokko nama ajjeesee hidhaa keessa baafama. Otoollee birrii naa kaffalamuufi jedhan. Akkuma amma eeggadda Saudii kanatti miliyoona 2 itti faradamee birrii kana yoo kaffaltee hin baataa jedhame kana jechuudha. Hamma gaafa kaffalamuutti akkamiin namichi kun gadhiifame yakkamaadho. Erga yakkama ta'eeti erga seera jala ooleeti akkamitti baasiin Itoophiyaa gadhiisisiiseet erga ba'ee booddee immoo an ol qabuu naqe malee ana miti kan ajjeese akkamitti jira. Maaf baafama otoo birriin hin kaffalamin? Maaf baafama otoo reeffi ishee hin galin? Kuni hundumaa maaliyaa tuffii dhala namaa. Namni Itoophiyaa ta'e mirga dhabne bakka. Biyya keenyattis mirga hin qabnu, mirga dhala namummaa. Biyya ormaatti illee mirga dhala namummaa hin qabnu jechuudha. Walumaa galatti tuffatamtoota jechuudha. Dhugaa Rabbii. Waaqayyos garaa jabaate jechuudha. Akkuma nuti garaa walitti jabaanne Waaqayyos garaa jabaate jechuudha. Kanaas namni waliif dhiiguu dide, waliif nahuu dide jechuudha. Haala suukkanneessa akkasii yeroo namarra gahu ilaala. Otoo nuti garuu birrii nurraa fudhatu, otoo nuti garuu birriidhaan nu gashu hin gashan. Morma keenya bulu. Nu faddisu malee. Warra lammii biraa taate akka birrii fudhatu isayyuu haa ta'u. Mee biyya Saudii kana keessatti mee ilaala. Gizee tokko Itoophiyaa harkatti lammiin Sudaanii du'e. Yaaddattu baay'een keessan jechuudha. Lammiin Sudaanii du'eetu lammii Saudiitu immoo birrii kaffalee guyyaa mucaan sun fannifamu beellama mucaan sun ajjeefamu lammiin biyya kanaa sadaqaa jedhee birrii kaffalee fi lubbuu mucaa sanaa oolche jechuudha. Silaa otoo Sudaanii hin taane namni sun birrii barbaadu. Akka obboleessi sun du'u barbaada malee jechuudha. Akkasumas mucittiin kaleessa moo eeggadda miidiyaa kanarra deddeemaa jiru ammallee namni karaa adda addaatiin buusii buufatee obboleettii kana gargaaree lubbuu ishee oolchuudhaaf ka'e kuni jechuudha. Otoo silaa lammii Saudii ta'e, otoo lammii biyya kanaa ta'e obboleettii kana birriin barbaadan. Birrii irraan fu'atan. Kan ammarraa fu'achaa jiru eenyu beektu? Sooriyaadha. Dhugaa Rabbi Saudii miti jedhan. Ani madaabii kiyyarraa dhagaye. Saudii miti malee namni birrii irraa fu'atu hin jiru. Saudiin birrii sirraan fu'attu. Warri kun Sooriyaadha. Ofii isaaniifuu lolarra jiru. Ofii isaaniifuu du'arra jiru. Ofii isaaniifuu beelarra jiru. Birrii barbaaduu kan isaan birrii irraa fu'atan malee silaa otoo unu ta'eeti birrii maatti goona. Akkuma mucaan keenya du'e sana ajjeesnaa jedhu. Argitanii hankeenyi immoo birrii xiqqoodhaan illee reeffa obboleettii keenya galchuu ni du'e jechuudha. Kun hundumtuu maalirraa kan ka'edha? Waan nuti goonerraa ka'edha. Unuun ilaallateet adeema jechuudha. Yoo nuti walirratti kaane biyyi ormaa illee gadi nurraa jetti jechuudha.
nurraa dhaabbatti jechuudha. Nu sodaatti jechuudha. Nu kabajji jechuudha. Inna erga nuti waliin taanee erga nuti wal ajjeefna taanee erga nuti mirga waliin eegnu taaneeti immoo maal nurraa qabure tokkorratti ilaallatu tokkorraa barumsa fudhatu bor iftaan ittuma fufaa deema wanti kun jechuudha. Maaliif jiila namni jiiluun jiru ka otoo nama tokkorratti adabbii guddaan taasifama ta'e adabbii namni nama ajjeesellee haa du'u jedhame akkuma biyya biraa namoota akkas gochaa suukaneessaa godhan kana otoo irratti murtoon du'aa irratti murtaa'eeti namni nama ajjeesu ture. Namni immoo zibbaalaa ta'ee akkasitti rakasu ture. Amma ko biyya keenya keessatti sareetu kabajaa qaba jechuudha. Saree dur saree ufii namni nama jalatti gaafa rukute nama aarsa jechuudha. Hadurree ufii saree ufii handaanqoo ufii gaafa namni nama jalatti rukute hamma anaan rukutteeti jedheeti ollaan illee walirratti ka'a jechuudha. Sababa saree isaa irratti illee. Har'ahoo namni amma saree sanaatu ga'uu dide jechuudha. Abbaan barbaade wajjeese abbaan barbaade yoo qalee wanta tokko jechuudha. Gaaffiin takkittiin hin jiru. Seera malee jiraachaa jira jechuudha. Akka barbaadetti reebamaa jira jechuudha. Mirga kee dubbatachuu hin dandeessu. Falmachuu hin dandeessu jechuudha. Otoo dhugaa qabduu dhugaa kee dubbatachuu hin dandeessu jechuudha. Arraba kee irraa dubbatachuu hin dandeessu biyya keenya keessatti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbiiti. Biyya akkasii qabaachuu keenyatti. Lammii akkasii qabaachuu keenyatti. Seera akkasii qabaachuu keenyatti baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo kana ilaalan waan biyya qabnu miti nuti. Jirra jechuumaaf ol deemna namadha jennaatuma deemaa jirra malee dhugaa rabbiiti warra du'e irra jirru nuti jechuudha. Hammuma warra du'eeti jechuudha. Kanaaf gochaa gara jabina waan akkasii otoo yeroo kanaan seeratti nuuf iyyaatame inni duubarraa immoo waa gochuu dhiisuu danda'a jechuudha. Boodatti barumsa ta'uu danda'a. Amma abaluyyuu akkas goote maal taateetti teessee nyaachaa jirti biddeen mangifti. Daabboo nyaatti daabboo mangifti. Nyaachaa jirti. Obboleessa ishee qalte daabboo mangifti teessee nyaatti. Qananii jireenya qaalii kana maneedhaa keessa teessee nyaatti isheen. Dhugaa waaqayyo namarraa jallisu garuu waan akkasii gooftaan namarraa haa qabu. Gochaa garaa jabina akkasii yakka akkasii obboleettiin obboleessa qaluu waaqayyo nurraa haa jallisu nurraa haa dhaabbatu. Duutni akkasiiti balaan akkasii nurraa dhaabbatu. Waaqayyo inni maatii keenya biraa nagaan nu baases immoo balaa adda addaarraa nu eegee waaqayyo maatii keenyatti nagaan nu haa galchu. Isiniin jechuun barbaada hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota kiyya laayikii gochuu hin dagatina. Akkasumallee sheer godhaa. Wantoota akkas oduu qabatamaa ta'an miidiyaa gurguddaa irratti himame addunyaaf raabsamu. Isin biraan geggeessisuu ni dandeenya. Isiniin jechuun barbaada. Subscribe godhaa. Notificationii all irra godhaa. Warri haaraa taatan immoo maatii naa ta'a. Anillee maatii isiniin ta'a. Isiniin jajjabeessaa. Isinillee na jajjabeessaa. Isiniin jechuun barbaada. Hanga guyyaa biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.